Masha Allah tabaarakallah. Meeshaa obboleettii keenya karaa sarboo deemu jechuudha. Sarboo keessa baadiyyaa busaa mancaanee deemu. Ammuma kana viidiyoon adda maxxanse irratti obboleettiin keenya karaa sarboon ergitaa jette habiibti barii sarboonni jimmarraa afaaniif funyaanii baay'ee tokko walitti dhiyoodha. Godina Jimmaa aanaa bakka barbaadan ganda bakka barbaadan isiniif qaqqabsiisuudha qophiidha. Hadha kunoo akkuma argitan Masha Allah viidiyoo meeshaa nama lamaa hadhuma waraabee hadhuma isinii maxxansaan jira. Ideet illee godhu jechuudha. Yeroo baay'ee ideet gochuu irratti na tursiisa viidiyoon guyyoota na bira taa'ee lakkoofsisa jechuudha. Kanaaf hadhuma waraabee hadhuma kan inni isiniin gadhiisu ta'a. Magaalajaa sanallee hin hiiknee koomantii irratti tokko obboleettiin keenya tokko sirriitti waraabimee qobaatti naan jette inshaallah siifan waraabaa habiibti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota koo lamanis isinitti deebi'aa hadhaa. Akkuma argitanuu mafarrashaanii obboleettii keenya kuni Masha Allah baay'ee tokko bareedaa bifuma siin ergatte diizaayinii siin ergatte firaashii 6 carqii isaatii wajjin firaashii isaatii wajjin tiraasii 18 carqii isaatii wajjin firaashii isaatii wajjin kun akkuma argitan firaashii tiraasii abbaa 500 firaashiin immoo abbaa 1800 isinitti agarsiisa. Garuu kanuma obboleettii keenyas kan isa 2000 sana irratti hafee jira amma hanga kanan bal'atu kanisii garaan isaa silsaadha. Inni kun sabaadha. Inni 1800 jechuudha. Sufraaf qircaatii qabdi kunoo. Akkuma irra hedduun keessan Masha Allah ittanii hojii kanatti illee ofii keessanillee gammaddanii meeshaa qalbii guutuun ajajjattanii isinii qopheessee eebbaaf du'aayin wal biraa gallu lakkaas kan asirra taa'ee namatti miqqanyoom hojiidhuma rabbi amrii namaa laaffise kanarratti kan ofii galateeffachuu dhiisee rabbi amrii namaa laaffise kana namatti inaafu edaa baay'eetu jira. Ani hin barree kana wallaahi maali yaa ummata islaamaa alhamdulillah jechuudha malee waan ofii hojjetatan ciicatanii waan rabbii amrii namaa laaffisee fayyaa namaa kenne ciicatanii kan namaa inaafuulleesh maaliif barbaachise? Bari inaaftuu na badaniin guddattu yoomiyyuu kushiinaa namaa keessaan baatu jechuudha. Hin inaafiyyaa obboleettii kiyya qaalii namatti hin inaafin wallahi namatti hin inaafin yaa rabbii Masha Allah kan isiidhaa oliillee naa kenni jedhi malee namatti hin inaafin. Inaaffaa keellee baastee mul'isin jechuudha. Haasida isiin akka kanaa haasida baay'ee tokko nama dhibaa namni keenya namatti inaafaa karaa gadi nama deebisuun illee barbaada. Abandaansaaliyaan immoo waan hundarratti rabbii sii galateeffatti haqaan hojjetti waan argattu irratti ni galateeffatti. Kanaaf yoomiyyuu gadi hin deebitu ishee giftii koo gadi taa'ee galateeffadhu hojjetadhu sana keessa rabbiin barakaa sii kenna sii kaa'a. Kana booda inshaallah hordoftoota koo kanneen meeshaa na biraa qabdan jechuudha. Namoota baay'eetu meeshaalee farniicharaa meeshaalee mana keessaa afatawaa baay'ee na biraa qabaa. Kana booda sardama utuun viidiyoon godhin meeshaa keessaniin gaggeessu qixxille miqqanyaa gubatu hojii koo sittan fufaa. Viidiyoolee waraabee isiniif gadhiisaa yuutuubiirrallee isiniin gadhiisaa sheer godhaa. Chaanaalii koo naa guddisaa wallaahi ansila jechuudha. Waa baay'ee yaadaa ture amma garuu chaanaaliidhuma kana cimsee irratti hojjechuun qaba bakka xiiqiini bismillah. Akkasii namatti ni naafina. Hin naafin namuma tokko nan jedha. Hin naafin namatti alhamdulillah jedhi fayyaa rabbi sii kenne dalagataa jirta. Rabbiin immoo akka sana fayyattiidhuma sana sirkaa fuudhee dalagaa sin dhabsiisne namatti hin naafini. Haqa namaa deebisii haqa namaa eeggadhu. Saaliyaam ati birrii amma sanaa kenni deebistee fi dhiistee fi wanti sii rarraa qannasu hin jiru wanti siidhaa dabalu hin jiru. Ati teessee edaa dalagaa kootti inaafaatti. Haqa koo nyaataa dalagaa kootti inaafte jechuudha obboleettiin keenya tokko wallaahi. Bismillah yaa nama keenya.
galata rabbi namni galata namaa hin qabne silas galata rabbii hin qabu. Akkasii meeshaan obboleetti keenya kana fakkaataa karaa sarboo deemaa sarboo keessaa bussaan jechuudha. Namoonni firaashii ajajachuu barbaadan mafarrashaa arabiyaa majlisii meeshaalee barbaadan ajajachuu dandeessu. Lakkoofsi koo duwwaa 941 duwwaa 941 52 WhatsApp Telegram namoonni kanneen lamman hin qabne imoonis na argachuu dandeessu. Akkasii namoonni jaallattanii fedha keessaniin meeshaa dhuftanii narraa ajajattanii itti gammaddanii narraa fudhattanii jettanillee baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Egaa maggaarajaan immoo kunoo kana fakkaata jechuudha. Maggaarajaan obboleettii keenya silaa obboleettiin keenya tokko meemee sirriitti nutti agarsiisi maggaarajaa jettee abshir habiibtii an ol qabee gaqqabee duubasaa irrasaa jalasaa miilasaa mataasaa isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo waa wanti dhoskaan irraa wayii hin jiru. Kunoo utuu haasofnu carqii arabiyaa majlisii fi carqiin kafayee gatiin isaa walitti dhiyaatee jira. Ergasii carqii kafayee fi carqii arabiyaa majlisii gatiin garaagarummaa badaa qaba. Amma garuu gatiin isaa walitti dhiyaatee jira. Kuna bareedu maggaarajaan kun viidiyoo kaameraan koo akka ta'e wayii godheyyuu malee maasha Allah baay'ee tokko bareeda. Laasumammaa badaa bifa qayyare bifti isaa kana miti waa samaayawii wayiiti badaa bareeda. Garuu asii achi goggodhaa jira kaameraan ilaa bakkeedhas ifarra jiras gatii ta'e jennaan finyoottiin godhee gaafa galtan garuu diqqoo kana finyoottiin godhina sibiila keessa bahaa gabariinsaa sibiila qobaa keessa bahaa inni furdaan irra keessaa kunis sibiila qobaa keessa bahee ka'ee haala kanaan walirratti hidhama jechuudha. Inshallah gaaf tokko bakka mana suuqii koo keessatti hidheetan isinitti agarsiisa akkataatti fannifamu. Anis kana bakkeedhumaa kunoo sibiilinaa taa'uu dideennaanan finyoodhaan haala kanaan jechuudha wayirra dhaabadhee isinumatti agarsiisu jedhee haala kanaan hidhee akkasii hordoftoota koo namoonni laayikii naa gootanuu namoonni maashaallah jabaadhu jettanuu baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa jazaakumullahu khairan. Miqqanyaa isinin dhabsiisanii maaliif akka jabaattanii hojjettanu isin gargaara jechuudha. Miqqanyaa qabaachuun bareedduudha. Haasidaaf hassadduun rabbiin namarraa haa qabu. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah. Wallaahi namoota baay'ee waa baay'ee jedha jechuudha. Duubatti na deebisuudha. An garuu duubatti hin deebi'u maaliif ofiinan dhaabbadhee jira. Yaada namaatiin hin deemu. Namni duddubbaa na cunqursaa hin jiru. Ofiinin itti yaadee haqa keessanis eegee haqa rabbiis ofirratti eegeen hojjetaa jira. Inshaallah rabbiin immoo na jiraachisaa rasii halaalaanis na jiraachisaa rasii na guddisas inshaallah. Ammas jiraataan jira alhamdulillah. Ilma koorraatuun hin fagaatiin biyya koorraatuun hin bahin jechuudha. Toluma ina afaan hin guggubatiin gifti jiraachuu danda'u. Namoonni hundi khayrii namaaf hin yaadanu. Ofumatti namni khayrii namaa yaadu ofumaa fi namni immoo nama hassadee namatti sharrii yaadus ofumaa fi wallaahi akkas inshaallah hordoftoota koo ukti kiyyaa abbaa meeshaa kana afanni kee kana fakkaata. Rabbiin nagaan si haa galchu. Maatiidhaaf hojjechiiste mana maatiitti jechuudha. Galuuf ka'aatti manuma maatii haala kanaan fu'aa gootee galtee deebi'uu jettee ajajatte jechuudha. Meeshaa kana xiyyaariin isaa kun as jira. Firaashii 6 tiraasii 18 carqii waliin kana fakkaata. Kunuun isiniin jedha inshaallah. Fira minxaafii illee qabdi. Minxaafiin kun kan sii miti kan sii jira. Amma garuu as hin baasne meetira 2-4 jechuudha kan isii qaybunni waanuma kanarraa deemu. Akkasii nagaa rabbi keessanaaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sagalee koo immoo maaliin godha sagalee kee ol qabeettu jechuudha. Irra hedduun keessan inshaallah amma akka duraarra wayyanatti fakkaata. Kana booda immoo inshaallah kanarra daran dabaluun yaala inshaallah. Waan hundayyuu fooyyessuuf yaala jechuudha. Waan sirraa'uu qabu yaada keessan koomentii irratti na barreessaa. Ilma namaa ta'e namni hin dogoggorre hin jiru. Waanan sirreessuu qabu, waanan dabaluu qabu. Waa hundayyuu dogoggora koos
naa himaa waan inni irratti jabaachuu qabus hundumayyuu naa yaada keessan komantii jala naa kaa komantiin keessan tokko nan darbu jechuudha. Inuman ilaala inuman dubbisa hundayyuu.